ergama rabbiitii fi gabricha rabbii kan akka ta'an ragaan baha. Yesuus Kiristoosis ergama rabbii kabajamaa fi gabricha rabbii malee waaqa akka hin tahin ilma rabbiillee akka hin taane ragaan baha. Rabbiin rabbuma namni namuma. Ani gara rabbii kootii deebi'eetiin jira. Alhamdulillah rabbil alamin. Baga rabbiin si deebise, baga rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaada kan keessumte hedduu si gammanne. Allahu akbar. Namni dogongoruu wama jiru dogongora namatti hin fakkaatti, laakiin kana hundaa keessaayyuu beeyta karaa rabbiidha subhaanahu wa ta'ala waan manaamaan yookaan waan eebjuudhaan lakkaa'amuu miti. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhukkubsataallee yoo ta'an maalillee yoo ta'an waan fedhan yoo ta'an gara rabbiidhaa deebanii rabbii tokkicha qabachuu waan guddaadha. Nama waaqessuun maalii gochuun kuni waan duraanii namni warri rabbitti kafale dalaguudha malee waan namni rabbitti amanu rabbii ofiidhaan qabatee sirriitti jira. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala amma si deebise baga rabbiin si deebise amma immoo wanni sirriitti maali wanni duraa sun akka hin deebine kan teessee sirriitti barachuu barbaachisa.
في قلبي هارا وربي كيدي وجمانته أول إسلام ما سيكانين ربي سيكانين فيك أبدا سمو أبدا أكلي من سيقولي شمارة سيقولي أورمو قديس كالسيقولي كويا كان سيقافي إسا سيكانين اسم سان جبرين سنجا جبار إن شاء الله إريا هم تورا بدا بقرأ تفهم من سيدا أمانتين تربي نوفيله ورا رجرات نوابرو ورا دلسوا مسير تنسان ورا قرتي جمانا قمس ربي سيقولين جبار أكس إن شاء الله كرمان سيدا ما شاء الله فقان سيقان مرني فقر الإسلام ما سيقان في رجرات رد السابق أنصر أفروت نجيب جبار إن شاء الله أكسم كان أبويو كان إذا أكفر إن شاء الله جبار أستاذ وجي جلاني أستاذ هاشم ترى كورنجو توفاسن نيتولي بخراف خدر كبات سديب سينجة جودانجنا تي دام سيد كشان سكني براسة خستي يعني كابو إسيلاس تهه أولوني كريستانا وري أما مودا كبات وري أما كبات وري دهين كبات هجرون لي يوجراتي هدرا إيجا شادا كباتني أنا مسلمة تهه جاني الله نمر ساجد دمي أفرتاني غافي في دبي ولينغولون تكاو إسلام وجين متى قرتي غافي في دبي ولكبسو في تكاو كريستانا برا خليسة الرد امتخانا غافي كنا يسوع سكنا يسوع كتي يبتي إنساني وجين غافي في دبي رأولتي بلوم برنوتا متي جتوران برباد sababa hedduu shaadaa eega qabatanii obboleewwan nuti islaamoonni khalaas jaanii akka nama barateetti laayivii banatanii kiristaanaa fi kaanii wajjin garee keessatti mana keessa nama guurratanii nama guuttatanii dhibameekaan gaafii fi deebii dhumaan bas halkanii guyyaa dabarsuun islaama naman gootu sabaata namaan kennitu ani wanni ni daamu erga shaadaa qabatanii laayiviidhaan biizii hin godhin gaafii fi deebii biizii hin godhin barnoota keetii fi hojii teetirratti xiyyeeffadhu haga mudhii fi onneen sii jabaattu barnootatti imaammadhu gaafii fi deebiin barnootaa miti waan ja'uun dhaamsa dhaamuu barbaade galatooma. Wallahi dhaamsa guddoo dhaamsa garbareedaa jajjabaa dabarsitanii waan san irratti dhugaadha ijoollee musliimaa akka walii galaatitti ijoollee islaamummaa qabatanii osoo waan baranne laayivii banan mana isaanii tokko nagina baay'ee jedhanii guutuun keessa koomentiidha. خلاص إسلام ما قد هيسي برجو ملي لا يبي ولا تكون وابن بربر ولا تكون كركايدا كريستان اللي نمر منا كريستان اللي نمر سنا ولا من تسعى اللي كيجنا ولا يسوسي وكان اللي جدنا مال اللي جدنا وفرة ما نسأني راكو لما تنويون سير نجنجر يجول له سوام برتين من إسلام ما بنيتين تيجي جرني شهادة كبتني كوجا لما فادا ما بنيتين تاو كاكا سيراسون كبايا سو كده كلام نتناي كلام نتناي تتاو برباش mana kasira san namni ustaza alle tay namni kamiyu seenu barbaachisu bay jedhani komenti dha injib lammata murtii dabarse murtiin kun dabreetiin jedha akka walii garate inshallah rabbi jedhe wanti kun akkanatti buufa namni shahaadaa qabatee achi booda amma dabbanatee taa'uun injib lammata kat jedhee gaddaa hin barachu sa'i laayifiin haa teessan malee shahaadaa qabadhu yoo jedhe ammoo achitti haa taa'u darsu malsii deemuun achuma haa taa'u bakkuma san laayivii banadhee islaamummaa keessatti ani namni seenee naa daawwatu yoo jedhe achi haa taa'u bakkuma san akka hin dhufne laayiviif jecha. Jazakumullahu khairan waa asirratti ibsuu barbaada ustaazoonni asirratti jechaa jiranii sa'aatii barnootaa keessan waqta barnootaa laayivii irra taa'inaa sa'aatii dheeraa laayiviif kennitan barnootaa kennaa
gabra tokko bashannanu barbaadan bashannanaa malee sa'aatii 20 furtaanii nama gashan wajjin mari'annaa wajjin tirii goona marii goona jettan sana dhiisaadha. I think miti ustaas waa'ee amantiirraa dubbanna jettanii waa amantiirraa dubbatina namni yeroo tokko deeqaa 15 bashannanuun hin jira bashannanaa garuu teessanii waa'ee amantii nama mari'adhaa nama gaafadha jechuu dhiisaa jedhanii ijoollee hundumaa dabarsaa jiru. Mana garaachiin laayii tokko lamaa miti namoota gara islaamaatti dhuftan barumsatu isinii caalaa erga dhuftanii baradhaa booda deebitanii barsiisuu fi maatii keessattu isin eegaa obboloota keessattu isin eegaa ijoollee keessattu isin eegaa hiriyaa keessattu isin eegaa maaliif deemte maal baratte maal hubatte isiniin jedhu yoo sana immoo deebii kennee immoo rakkoo ta'a waan ta'eef sirriitti baradhaa iyyuu akkas inshaallaati galatooma akkas ijoolleen duraan turte homaalleen ta'u sanniin ka tokko beeku nama jira akkasii sanii dandabarraa ijoollee duraan turtee beeku ijoolleen keessa turtee jirtu ijoollee waa barattee waa tokko si hubatte akkasii yeroo bashannana sanuuyyuu warra xiqqoo si ture kuwwan ammoo karee fuudhuuf yaada shaataa qabatee boru laayifii nuufan maal nu fayya maal fayyaa qabaasa nagaalleen de ayyee timuu ba'aa ustaadaashim isheen jedhaan bahini dingata ustaaza waliin yookaan aliifaa keessaan dubbisii ustaaza wal gareetti akka dabaltanii barbaada. Anaa miti Khaalid Abdoodha jira sa mee Abdii Muusaa jira yookaan yeroo takka Abdii Muusaan beektamiire. Abdii Muusaan beektu sa Khaalid Abdoo ka jedhu Khaalid yoo beekta ka jedha kan jiru. Lakkoofsa tokko kan tuqe san barreessi qabadhuuti inni sun si hageessu keessan barreessiif isaa. Hayyee fooloo deebisee jira. Hayyee Musaafaraan illee dadhaban isaatiin illee itti deemee jira. Isaatiin itti deemee jira. Namni marii irraallee waan tureef nuti beekuuf ittiin jirru inshaallah. Anti anti dubbadhu. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaan kan jirtan ni keessan. Alhamdulillah. Jirta. Jiraata. Ani sagalee warra Nagaa mo sagalee kiya. Nagama. Ustaz obboleettii keenya ni eebbisuun. Musaafaraan. Mee dubbadhee keessa dhugaafee waan antiin tun taate isinitti hima. Obboleettii keenya magaalatti nagdawaan gara keenya saddeet jedha rabbirri siyaabuu ciccabaadhu deemanna. Ati garuu kan irratti qabatte rabbi kana caalaa obbolee siyaa deebisuus jedha uumaa miti firaachaan keessa keetitti dhaga'amini jabaadhu barumsa keessatti gaafii gaafa gamtee irraa deebii deebisuuf rabbi siyaa deebisuus jedha obboleettii qabu. Amiin amiin rabbi ajaa'ibsiisa. Waa warra
shayxaanaan dubbatu shanii kaaseti isiitu weelli tanaatu gaaf tokko nutti himte asumarratti waan isiin taate qorii wayitu badee jette qoriin baddee jennaani qorii san fudhadhee naan jedhe jette eegassan ammoo anin qulqullaa jedhee warra keenya dhokadhee bakka qaalluu waa beeka jettee dhayitesi qaalluu waa beeka na qulqulleessette yoo achi dhayitu namtiitiin ilmaa dubbataa bire waa gaafatee situ fudhadhee waan nama jeetaan as bada good. warri shayxaanaan dubbatu wanni isin naman goone qabdu isin ammoo waa bika jettee mikiina bira dhayiteenni waan rabbiitti dubbatu wayii seeti kaa rabbiin beeka jedhanii bittiire achi dhayinaani Subhanallah. gaafsan kiristaana amma muslimaa alhamdulillah rabbi alhamdulillah Alhamdulillah. rabbi jedhaa si kaase giftii koo Alhamdulillah. akkasi mee lalii laalee itti fufe laliin jedhaadha lalii kan kaashin lalii maan jedhu itti cabsines itti fufi jala bade kun foloo godhaa fi eeyiwaa namoonni asirra jirtan guutuun keessa anti tajettu tana foloo godhaa fi inshallah ayyee laali itti fufi amin 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 salam nagasha achaarti carranaa kenna achaarti ayyee itti fufi Sagana gaataatanii obboleettiin keenya ammoo gara nyaata ajettee filattee irratti rabbiin irratti haa dhaabuu si haa jabeessu siin jedha. Jabaadhu kanuma eebbi kiyya. galatoon waan eebbisteefi siinis gara zadee dubbachuudha qaba kun zadee jedhama ayyee ishee salaam itti fufi inshallah safaraan dadhabanii jiran السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك بدنا قالوا جرا الحمد لله فيا سيفانا كل بكاري سمان nama كل بالا روكا كل أبيت nama كل بكا ما سين نري أنت وتكون nama كل بنار كده nama كل itu ani rupa tuh dia tadi kalau nama كل Ada carana kenal ni micayo ni bisa aus. ayyee dubbachuutti hin jiru bannu Maka basne fi mustaz malam maka basa fi dura. maqaan isii ka duraadha eenyu hiree maqaan kan kee ka duraadha eenyunni nama dura san itti deebisu nama deemaa argu Sirenis bareedu Ya. baru kan Rashid tuh Maka kia kan dura maka muslim maftaum di dura yu. Agak abah ya. Eno dah. eenyu maqaan waa Maka kia tajitu. ajitu Tajitu ini. Iya. Inta ustaz aja jiramaf. ajitu Maka si taji dawal taji. Kabaja guddaa qabdi yaani kadijaan haadha manaa rasuula keenya ishee jalqabaa turte kabajamtuuf jaalala. Kanaaf ayyee baa jennuun tayyibaa jennuun safaraan maal jettan tayyibaa tajitu
abshira በነገራችን ላይ መካንሽ ነውሪ ስሙቲ አከው በተንበር ባዳ ነምተው ተቆ ሙስሊም በቃ ማከሲ አካዳት ለምንም ባበተና ነው ከሰጥ ሙስሊምስ ተመቃድማ ወራ ማራፍ መቃድማ ክርስቲያናስ ለምንም ባበታ ገሩ እስላማ ከተ ጠይባቸው በረዳት ጠይቁራ በረጠይባት በሙስሊም ልጆቹ ማመለ ወንቲ መቃረቲ ወለለ በጀቶ ቆንጅሮ አከስ ኢንሻአላህ አከስ ثم جاء مكان كما darbemo kilasi sana akkuma achi daftee isheen kaastu akkuma maqaa jijjiirratte maqicheetu jirtu iyyuu baattu mallattoo waan fokkataa hundatu jala see jira hin bangaafte inshaallah maqaa yuusun jijjiira ammoota na barshaata qabadde jettee saatii kennina afrika asii qabbaatee baaftu inshaallah maal ta'u ayyee eebbisi ka salaam eebbisiitii irra ba'ani usta farhaan isaatii itti deebi takka ustaza wal eebbistu salaam deebi ايوه طيبه طيبه كينيا بغنا غانغرا انتي اسلام ما دفتي اني قدان دوغا دبا فتي دفو كيتي تيكو تورتي غارو امانتي ني متان را دومي مالما جتني غرا دوباتي تكن ديبني امانتي كي سدرت جوادادا akka jolle kan kani tikko turtani warra amanti bira wajjin morminaadha ምክንያቱም እስላሙማ ደፈኒ ሙመርማ ቱራኒ ጂያ ለማን ቦደ ጂያ ተኮን ቦደ ገራመንቲ ዱራኔት ቲዴቢያ ጅራኔ ዋንቴፍ ሞርሙን ሻጋሚት ኮማ ደፈኒኒ ከናፉ አማንቲ ረቲ ጃባቹዳ እን ዱጋኔ ዱጋ አደባፈተሪ ገራመንቲ ከና ዱፉን በርባቺሳዳ erga dhufaniin boodammoo irra turuudha irra jiraachuudha jechuun barbaade daga nagaatti waaqayyo irra si haa tursiisu galatooma sisirraan nuuf dheerifeensi kun wallahi iddoo kaleessa barustaa zerganii shaada qabadhe TV seeneen beeku kaleessa mana kiyya sutaka amantiidha walitti bu'u yoo taate jijjiiruun bareedaadha mitiire akkas yoo amantii jechuun maqaan jijjiiramu tokko maqaa islaamummaa keessa yoo ta'e maqaan fokkataan gadi jira maqaa lama maqaa jibbisiisaa fi maqaa daangaa bira dabarsu amma keenya maqaan akka qulqulluufaa jedhanii yoo ofitti baasan akkana kunniin afaan oromootiin haa ta'u arabiffaan haa ta'u akkana kun dhoowwamaadhaan jijjiirama ammas ammoo yoo gadi buusan illee qottuufaa yoo jedhanii jaldeessafaa yoo jedhanii maka kana kun jijjiirachuun barbaachisaa gaafa shaada qabate jijjiirra jaldeessallee maqaan maan qabu ogaa maqaan rakkoon qabu abshira ogaa jaamita namoonni baay'een tole jeetuma fudhatee deema maqaan yoo amantii islaamaatiin walitti bu'e daangaa rabbii taru yoo ta'e jijjiiramuun amma fakkeenyaaf gabre mikaa'ilii gabra aaffaa gabra jinni gabra hedduu jira beeka jijjiirama kunniin dirqama akkasitti ayyee galatooma ayyee asuu tana siifa inni dura dursine asuu tana asoosifnume hidhee deebi yoo jiraate Musaa Farhaan abshira tufa zanaan jedhama Musaa Farhaan astuu waan jettu jedhiitii gabbuu hinurraa ايش الكورين الرا خير طيب ايش عملوا لك ابوي جاتوني اللي بلت ايش غافا دكتور باغا دفتي ما باغا ما نكل اذا دفتي باغا ربي سيفي باغا ربي اسيجيسي كم وانا صح خير ayyoon oromoo aannan barreeffate nama simatu singaru qabannan barreeffate nama simatu نادي الله إن إليه راجعون ما ينون قبو سمي نما توبيتش أنتي بوسا أبشر جلنتا ركون قبو
buusee jira ijoollee buusee jira lanii fi wannan bu'anii jira homaan ta'u. Eebbisi mucayyoo kunoo baga rabbiin si qajeelche baga rabbiin karaa jahannamirraa karaa jannataa rabbiin si fide jedhiin eebbisi dafi. Anatti eebbisaa? Eenyu eebbisare maaliif seenteree ka'ee? Baga rabbiin karaa jahannamirraa gara karaa jannataa si fide. Eenyuun eebbisaree? Kun waan jirti asii fideetiin jira. Kun on jira na eebbisi. Eebba rabbitu jaalatam ta'e. Lakkoofsa tokko. Dhugaamtu natti mul'ataa hin jiru. Ni jirti eebbisi boo kun as jirti. karaa dhugaatti rabbisi haa bitu gaashan asitti Ustaas awweelu maal jedheen eebbisanii waan arraba keerraan ba'uun jedhaanii. Baga karaa jahannamirraa gara karaa jannataa rabbiin si fide baga rabbiin rabbii tokkichatti si rabbii tokkicha akka gabbartu si godhe carraa gaarii argattee jedhi. Jahannam maal immoo afaan oromoffaan natti hin dubbatu. Karaa rabbii tokkichaan dhufne akkamitti jettiree ustaazitti ulfaata baramma jechuun isheen achi keessa teessee nama biraatiin baga nagaan dhufte jechuu itti ulfaatu ree ustaaz. Maal eshi maal jettirre maal jedhee eebbisee naafis. nagaan bagaa bidda baqattee jannatatti deemtaa jechuudha. Akka jedhin baga bidda baqattee jedhin tayyib. Ibidda baqattee maal mucaan sirra mana bakka hojii jirti oomisha. Inshallah. Sila waan I am so sad jedhama yaa ustaas. Astu jechi tokko na ibsi. Astu Naa deebisi jecha tokko na ibsi mee sila waan baay'ee naan jechaa turte. wayyaa Yeeyyee minaan inteeshin korporeeshinii dhiisite. Jechi tokko na ibsi. minaamin ishee maal sin ibsu. Jecha tokko naan Ani koo miskiina nan tuttuqina maal taatanii ani koo waan jiru informe. Haan barreeffattee qabna. Waan barreeffadde morga argitee ka hojiirra oolchi kaani koo sin isaafeen ture waan afaan ol darbe. Sitti ofa ustaas. Daa'ee gaafii yoo qabatte gaafii gaafatamu. Yoo akkas miti. Gaafiin qabu koo barreeffama isin barreessaa ture isin barreeffama namaan dubbistan ta'an irratti nama keessummeessaa turre. Akka keena nama baatuun jira wallahi dachii rabbiidha akka keena nama baatuun jira isaa hunda gaafira nurratti akka ibiddaatti garroobuu kana guutuu isaa baannee akkanumatti deemaatiin hin jirru akkanumatti jiru. Arraba baannee wanti qabaannee arraba baannee wa. Mee gaafii yoo qabatte gaafii gaafatu. Maal taatanii? Gaafii gaafatu mee? Ani shahadaa qabachuu tan dhufee jedhee isinii barreessaan ture. Nagaamu. Shahaadaa qabachuu fi maaliif saalfattanii namni shahaadaa qabachuu barbaade bar onnee dhaatee deema muslimni ilaala akkana onnee dhaatee deema malee hin saalfatu muslimni namni muslim aadaa bare shahaadaa qabatu yoo jedhu laa ilaaha illallah jedhee waan jette bar miiraan jedha allahu akbar jedha malee ani saalfataatiin hin deemu. Hin saalfatiin kaa eega shahaadaa qabadheen yesuus waaqaa miti jedhe dubbatu. Jabbaa'eetu maal? La Yesuus irraa bu'ii waaqa miti kan jedhu isa jira miti shahadaa na qabachiisin jedhe koo Yesuus waaqa miti jettanii shahadaa nama qabachiistu moo? Shahaadaa akkasii qabattee shahaadaa akka barbaanne qabacheef yesuus waaqaa miti jedhe na wajjin bakka shahaadaa qabattee jira. Bakka beena qabaare. Shahadaa akkasitti nama qabachiifamu kan ilaalaan ture. Nah, shahaadaa nutu beekamu situ beeka shahaadaa akkasitti qabsiifame. Akkatti qabsiifame nutu beekamu situ beeka. Yesuus waaqaa miti jedhi qabadhu biraa kuti yoo shahaadaa qabachuu barbaade yesuus waaqaa miti jedhi khalaas. Shahada sira amanuun duratti kafaruu Kanan dursa. beeku Amanuun duratti kafaruu dursa. naa ibsaa. Kafaruu kee dursa. Naa ibsaa dura. Yesuusitti Naa gaafa ibsaa dura. Dura kafare Yesuusitti. Yesuus itti kabare. Dura Yesuus Kiristoos waaqa miti itti kafare. Naa ibsaa. Inni booddee amanama. Fakkeenyaaf silkii kana hin barbaadu jechuu sammuu keessa na dhufaa eeggan barbaadu inni darbachuu itti fufaa jechuudha. Akkasumatti tursaa. Akkasii. Silkii kana akkuma siin jedhu fakkeenya kenni ta'e fakkeenya bareedaadha.
Macaawa kana awwala darbuun dura hin fudhadhu jechuutu dura. Hin fudhadhu erga jedhee eegasanii darbu. Kanaafuu Yesuus Kiristoos itti kafarisan booddee immoo rabbitti amanii. Dura ani koo naani leevii kelee kan naggeeffadhu akkaataa kanaatiin nama hin qabsiisanii kaasuun isheen waa'ee shaadaa namni hin beektu jettanii. Ati akka shaadaa qabsiistu nutti himamu nutu shaadaa qabsiisa nutu muslimaami akka shaadaa qabsiisu nutu beeka. Yesuus waaqa miti dhibekka islaamummaa keessa hintee jirta. Yesuus waaqa miti. Yesuus waaqa. Bekka beena ka. Maal goonu bira dhuftee deemi deemi di jedhe sade. Gara sagi kamane asii maal Kala sadee tu maal goona dasa maal nu goote si. Yesuus waaqa eega jette. Shaadaati qabachuu deemtu qabaani tiree achi dhaqiiti achitti dadhabe. Yaachima uummata laa hawla walaa Ustaz kale sagantaa kale sanii naa jaabjoon intalataan ka islaamummaa himattu Yesuus waaqeettu akka argite. Kale nama. Akka taa'u safaraan takka akkas nu goote bal. Maqaa musliimaa baafattee ol seente. Sun ammoo itti raabaayyuun beektu sun. Ol seentee ani musliimaa nuun jette. Amantiin kan kee maali amantii musliimaati. Musliimaa musliima. Yesuus maali si biratti? Abbaan akka barbaade amanuu danda'a. Si biratti eenyu jedhama? Si biratti maaliidha? Deebete giddiidhaan dubbifne na biratti waaqa. Amantiin kan kee maali musliima? Yesuus maal si biratti waaqa. Khayri inshaallah. Amantiin musliima? Amantii kiyya na dhibee jetti. Amantiin musliima amantii ofii Yesuus waaqa jetti. gidduu kana edaa bagoonni tiiktookii manaamanii rabatadheedha hin jiru. Waan arginetu jira bara amma fakkeenyaaf waldaa seenanii Allahu rabbi rahmata almasii isa argine karaa jannataa shini inni gabbaramaadha jedhanii nuti nashiidatti baafatamu cherchii keessatti. Amma gadi qabe wantoota gonaanii dhibba isaa argisiisanii keessaan ittiin amananii. Egaanii asiin maqaa takka abdoo jedhu takka maal jedhu ani shaadaa qaban. Yaara diinaanii kun iddoo sinaatti wanti